Abiyyiituutu diina Oromooti moo Jawaar Mahaammadiitu diina Oromooti? Waan jedhu laallaa jechuudha. Abiyyi diina Oromooti moo Jawaar Mahammadii diina Oromooti? Abiyyiin Oromoodhaaf maal godhe? Jawaar Mahammad Oromoodhaaf maal godhe? Abiyyiin Oromoo maal godhe? Jawaar Mahammad Oromoo maal godhe? Waan jedhu laalla jara keenya. Jarana sagalee guddisuudhaan maallaqa nyaatee warreen haqa ummataa, haqa sabaa, haqa lammii, haqa biyyaa dhoysaa jiru. Warreen Abiyyi Ahmadiif guuza bahee Oromoo diigaa jiru. Oromoon daaraan tuqachuu qaba. Wanni baala walirra cabsinu hin jirtu. Arra Abiyyi Ahmad yeroo faarsitu waan ati deeggaraa jirtuun si hima, dhaggeeffadhu. Abbootii gadaa baga ajjeeftee, baga abbootii gadaa rashantee, baga Haacaaluu Hundeessaa ajjeeftee, baga Battee Urgee ajjeeftee, baga Abdu Jabbaar hayyoota Oromoo gidiraan ajjeeftee harree irratti fiitee deemteen jechuudha jechuudha. Baga mana hiyyeessaa diidee, baga ummata bobbaa fi gala dhoorkitee abbichuu keenya ilma abbaa gadaa, abbichuu ilma abbaa sabaa itti nuuf jabaadhu jechaanii jiran jechuudha. Caffeerraa misfaan. Baga Jawaar biyyaa baaftee, baga ABO facaaftee, baga Oromoo facaaftee, baga Oromoo jaalala kabajaa dhoorkitee abbichuu keenya itti nuuf jabaadhu, Oromoo facaasi, bittinneessi, jabaa Oromoo ajjeesi, nu arrabsiisi jechaanii jiran jechuudha. Deeggartoonni ammaan tanaa. Wantoota kana ragaa lafa jirtu jechuudha. Ummata rakkachaa jiru, ummata boohaa jiru, ummata gidiraa waan nyaatu dhabe, ummata barsiisota, dooktaroota, ummata seektara mootummaa khadamoosni isaa waan takka hin geenye abbichuu keenya biyya nuu diigi, facaasi Itoophiyaadha. Abbichuu keenya tokko jabaa Oromoof ittiin dhaleessin, beekaa Oromoof ittiin dhaleessin, hayyuu Oromoof ittiin dhaleessin, hayyoota Oromoo, sirna gadaa, abbootii gadaa, beektoota Oromoo ajjeesii, alanfadhu, nuutuu fi qabrii isaaniitis bakka dhoorkii jechaanii jiran. Caffeerraa misfaatuutu sirna kana deeggaraa jira jechuudha. Caffeerraa misfaatu sirna kana deeggaraa jira jechuudha. Sirna hattuu gadi fagoo, sirna cubbuu, sirna nama nyaataa, sirna ilmaan Oromoo bittinneessee fixe, sirna jabaa Oromoo bittinneessee fixe, sirna Oromoo facaasu. Okay. Hagana gizeen jee. Sirna Abiyyi Ahmad jalatti abbootiin gadaa maaliif dhumti jara keenya? Maal balleessite jara keenya? Abbootii gadaa fixuun maal balleessuudha jara keenya? Ilmaan isaanii hiyyoomsuudha moo Oromoo dhamaasuudha? Waan ja'uun laala. Obboleeyyan kiyya warreen maallaqa nyaatee isinin lallabu kana dhageessanii sirna du'aa sirna Oromoodhaaf faayidaa hin qabne kana warri wallaalaaf yookaan namoonni isin beeytan lallabeef dhageessanii fudhatan nu dhaggeeffadha. Warri ammoo dogongora mootummaa cubbuu kana deeggartan waan hedduu irraa hubattan jennee yaada. Maaliif abbootii gadaa ajjeese? Beektota Oromoo maaliif gurbaan kun gocha hamaa, gocha suukanneessaadhaan ajjeese? Dhuguma abbootii Oromooti wajjin siyaasaa seente abbootiin gadaa? No. Oromoon akkam bayyananneedha. Beekumsi Oromoo, Oromummaan akka badduudha. Yaa kiyyaa waslaata donqooroo. Yoo Abiyyi Ahmadii Oromoo jabeessa, Abiyyi Ahmadii Oromoodhaaf jibba jettee hagartee deeggartu taate dhaggeeffadha. Namoonni invite walii godhaa jara keenya. Invite walii godhaa. Laal namni kumni yoo gayyaa'ee abbichuu faarsee namoonni muraasni, namoonni shan ammoo dhugaa qabannee likkii galchina. Dhugaa qabannee warra garaaf jiraatu likkii galchina. Sodaas hin qabnu, haqa qabna, wanti nu gargaartaniin
dhugaa Oromoo jabduu, Oromoo tokko taatu, Oromoo Oromiyaa irratti jaaramtu yoo barbaadan namni barbaadu share waliif godha. Invite share waliif godha. Invite share waliif godha. Well, Abiyyiin maaliifi abbootii gadaa ajjeese jara keenya. Oromoodha caccabsuu fedha. Oromoodha miidhuu fedha. Oromoo beekumsaan ukkaamsuu fedha. Oromoodha laamsheessuu fedha. Oromoo gaaddisa hin qabne, Oromoo beekumsa hin qabne, Oromoo wal jalayyaan, Oromoo waliin dhaggeeffan, Oromoo gaaddisa waliin hin teenye, ta odaa waliin hin teenye, ta galma waliin hin teenye, Abiyyi amma barbaadaa jechuudha. Ifaa jeetiin isinii furadha. Abiyyi Ahmad Haacaaluu Hundeessaadhaa maaliif nyaate jara keenya? Haacaaluun Hundeessaa maaliif nyaadhame? Maaliif Haacaaluu Hundeessaa nyaadhame? Haacaaluun nama siyaasaati? No. Nama qabsoo Oromoo asiin ga'e. Haacaaluun dhaaba qabaa? No. Waan Abiyyi Ahmad deemuuf kana Haacaaluun na dura dhaabbataa jee Haacaaluu sirraa nyaate obboleessa kiyya. Oromootti lallabuu danda'a. Oromoo dammeessuu danda'a. Oromoo wal jala kaasuu danda'a. Tuqaa Oromoodhaa hin danda'u. Mataa isaatiif du'a malee. Kanaaf rakkoo Oromoo irra deemtu tana Haacaaluun arkee hin callisu. Rakkoon an fiduu deemu tana Haacaaluun arkee hin callisu waan jedhuuf Abiyyi Ahmad Haacaaluu nyaate. Kun jechuun akka Oromoon kaase, akka Oromoon tokkomsin, akka Oromoo walleedhaan hin jaarre, Haacaaluun akka Oromoo tokkon gooneef Haacaaluu nyaatee sitti gaba. Nama kana arraan tana caffee raammisfaan Haacaaluu miti Juwaaris nu nyaadhu, obboleessa kiyya Marroos nu nyaadhu, beektoota Oromootis nyaadhu, abbaa gadaatis nyaadhu, afeerraa ruuza nu yaamii jechaanii jiran. Shuummoo isaanii nyaannaa qabrii isaarra gartee hadaa dhaabiiti nu yaamii caffee raammisfaan jechaanii jiranii jechuudha. Kana wanni jiru. Dhabama godhi hayyoota Oromoo nyaadhu biyyi tun si qofaan maltee jarri biraa gartee galtuudha yookaan jarri biraa biyya biraatii dhufee si qofaa abbaa malaati, si qofaa abbaa dhugaati, si qofaa siyaasaan galma gahaa abbaa feete Oromoo caccabsii Juwaaris ajjeesii taasiyaa nu yaamii dhufnee boonyaa jechaanii jiran jechuudha. Caffee raammisfaatiitu akkana ja'anii jechuudha. Abiyyi Ahmad maaliif gochoota kana raawwate jara keenya? Maaliif Oromoo jaaruu barbaadeeti? Look, waan Abiyyi Ahmad godhe abaa'oo akkamitti diige? Abaa'oo waboo akkamitti diige? Hayyoota biyya keessaa badhaadhina akkamitti diige? Lammaa Magarsaa fa'aa eessa geesse? Xayyibaa fa'aa eessa geesse? Warqinaa Gabayyoo fa'aa eessa geesse? Warreen akka Taayyeedhaa eessa geesse? Maaliif barbaachisa? Jarri kun dhaaba isaaniiti. Quuqama Oromoo qaban. Na dhaggeeffadhu jarana. Waan quuqama Oromoo qabaniif jarana. Waan quuqama Oromoo qabaniif nama Oromoodhaaf quuqamuuf. Kana ati har'a aabbichuu abbaa malaa jettee naaf aarsitaa jechuudha. Kana warri gartee garaadhaan yaadu, warri laagaadhaan dhaga'u, kan gartee adda bilisummaa hokkee isatti jiru, warreen akka caffeedhaafaan, warri hokkee isaanii bilisa baasan, warri hokkuma isaanii bilisa baase, adda bilisa baasaa hokkee tiyyaa je'ee dubbii sabaa lafa kaa'ee hokkee isaa bilisa baasutti goree ummanni Oromoo bal'aan akka beeku jechuudha. Ummanni Oromoo bal'aan akka beeku jechuudha. Adda bilisa baasaa hokkee tiyyaa jeeti hokkee isaa bilisa baasu jira. Walaa caffee, walaa falmataa, walaa Jamaal Aliiti manguddoo sakka takka guuranii gayyaasanii jechuudha. Oromoo cabsi, Oromoo dhabamsiisi, waggaa 100 balleessi, haawwan sabaaf sablammii biyya keessa jiran daaraa godhi dhufnee si wajjin boonyaa jechuun jiran jechuudha caffee raammisfaan. Maaliif Haacaaluu ajjeesee waan ja'u hagana gizeen isiniin jee booda Haacaaluu waan saba walitti qabuuf, saba jabaa waan uumuuf, hayyoota miidhaa Oromoo, rakkoo hayyoota, rakkoo sabaaf sablammii, rakkoo barattootaa, rakkoo manguddoo waan hin dhageenyeef Haacaaluun ni fincilaa,
ummata nurratti kaasa waan ja'uuf Abiyyi Ahmad Oromoo diiguudhaaf Haacaaluu nyaatee jechuudha. ABO maaliif diiguun barbaachise? Maaliif ABO facaasuun barbaachise jara keenya yoo feetan iskiriin rikoordii godhadhaatii waraabaa faffacaasaa viidiyoo kan garaa keenyaaf hin jennu sinigalee waan kana hunda haalota jiruu fi akkaataa jiru hunda waan waliin beeynu dhugaa lafa jiru irratti dubbanna waan ta'eef jechuudha. Maaliif Oromoo facaasuu barbaada Abiyyi Ahmad? Kamal galchuudha itti gaafatamaa nageenyaa godhee ABO facaasii je ABO Eltiraa dhaqee fide. Oromoo faffacaatu fedha jara keenya. Hin arkan ijan qaban hoolaan gaafa qalame samii arka siyaasan beekan. Because laagaadhaan dhagaan mataan isaanii yaadu garaadhaan dhagaan gurri isaanii ka isaan itti yaadan garaa fi hokkeet waan liqimsan qofa barbaadan dhimma sabaatii miti. Hin carraaqqatan. Gabbahanii rakkoo gurguddoo kana Oromoo irratti oofan gurbaa Oromoo facaasu gurbaa bassoo maraataan nyaate Oromoo godhu. Nungalchu jechaa jiran caffee raammisfaan kana deeggaraa jiran. Maaliif deeggaran? Dhugaa qabanii no. Adda bilisa baasaa kokkee caffee raammisitti jira. Caffee raammis kokkee isaa bilisa baasu jira. Oromoon marti beekuu qabdi. Adda bilisa baasaa kokkee caffee raammisitti jira. Adda warri caffee raammis fakkaatu kun hundinuu jechuudha. Dhugaa Oromoodhaa kana wanni dhooysuu barbaadaniif abbichuu jalatti abbaa ilma abbaa gadaa jalatti Oromoon jara keenya abbichuu jalatti Oromoon tokko taate je'aniiti yaaduu dadhabaniiti miti. Sabarra garaa filataniiti. Haraarsoo Biqilaa, Yilmaa Mardaasaa, Atoomsaa warreen hoggantoota ABO'dhaa akkamitti facaase? Ilillii keessatti dubra qaccee itti kannee ABO facaasee fidee aangoo itti kan. Arra isaan eessa jiran? Amiin Jundiidhaa maal harkaa qaba har'a? Leencoo Baatii, Leencoo Lataa, Diimaa Naga'oo, Haraarsoo Biqilaa, Yilmaa Mardaasaa, Atoomsaan, Ibsaa Guutamaa, warreen ABO facaasan, warreen Oromoo diigan, warreen yeroodhaaf jecha Oromoo diigan, arra obboleessa kiyya nama fatara bituuf hin qaban. Itti fayyadamee Oromoo facaase. Itti fayyadamee Oromoo diige. Diiggaa Oromootiif jara kana wal lolchiisee ficcisiise. Arraan tana jaraan isinii yaame kana mogga qabeeti akka koondamitti darbee Maraaraa Guddinaatii fi Daawit Ibsaa kan duraan hidhaa ture barbaadaa jechuudha. Masa fakkar. Jara kana barbaadaa jechuudha jara keenya. Mee nama kana Oromoo jabduu biratti barbaadda. Aboo yoo hin beeyne dhaggeeffadhu. Yoo hin beeyne itti gachiisi waan Abiyyiin Oromoo godhe laale. Yoo hin beeyne nama beekurraa baradhu. Yoo isarraa ka Oromoo jabduu barbaaddu taate Oromoo facaasee fixe. Yoo isarraa ka Oromoo paawara qabdu taate Oromoo nyaatee fixe. Biyya nyaatee facaasee fixe. Jara kana warreen akka Haraarsoo Biqilaa fa'a arra namni kursii bituuf hin jiru jara keenya. Amma Daawit Ibsaa fa'aadhaa ballaquu barbaadu. Maaliif bakka takkatti wali qabee Oromummaa hin cimsine? Maaliif bakka takkatti wali qabee sabummaa hin cimsine? Aangoo isaatiis akkasitti turtii fi Oromoomaa walitti hin qabne. Maaliif jaalsanyii marroo gaara dhiisee
maa wallolchiisuu barbaade jara keenya Oromoo gurbaa kana harkaa Oromoo isaan lachuu fidee Oromoodha gaaddisa isaa jala maa walitti hin qabne maa walitti hin araarsin jaalsanyii galchee marroo maa dhiisa jarana gurbaan Oromoodha diigu jira Oromoodha bittinneessu jira Oromoodha facaasaa jira Oromoodha gartee akka isii waan takka hin goone godhe akka Oromoon dantaan qabne diinaas firaas biyya alaa keessaas ka biyya keessaatis Oromoon ifirraan dhoorkine godhaa jira jechuudha. Oromoo dhageessanii warra hokkee isaa bilisa baasuun dhaggeeffatina. Adda bilisa baasaa hokkee isaa warra deeggaruu hin dhaggeeffatina. Warra garaadhaan dhaga'u warra hokkeedhaan dhaga'u hin dhaggeeffatina. Warra garaan arku warra hokkeedhaan arku dhimma sabaa maaltu na galchaa jechaa jiran jechuudha. Dhimma sabaa maaltu na galchaa jechaa jiran. Dhugaa saba kanaa warri barbaadu sheer waliif godha. Haqa faarsee bulaan haqa sheer godha. Jidduudhaan waa'ee faarsee bulaa xiqqashoo isinii tuqu. Hundi faarsee bulaadhaa jaan lakki warri Juwaar faarsu faarsee bulaa miti. Juwaaruma maallaqa kafalleefiiti faarsaa jira. Waanii nan fedhu yaa warabbii ji yaa Juwaar keenya beekumsa qabda dandeettii qabda jennee kafalleefi akka inni nu hojjetu godhuu feena. Faarsee bulaan nuu miti. Faarsee bulaan akka hojjetee bulatti warra faarsee maallaqni kafalamuuf sani faarsee bulaan. Nuti warra haqa ifii faarsudha. Haqa keenya rakkoo teenya rakkoo saba keenya faarsaa jirra nu dhagahamee beekumsa keenyaan dandeettii teenya. Waa'ee faarsee bulaa adda nu baasa. Maammeen faarsee bulaa Juwaar guddaadha. Garuu Juwaarii kafaleefi faarsuu fedha. Juwaar kafaleefi dubbifachuu fedha garuu. Yaaboo nutti hin callisin. Rabbii ji abbaan furmaataasii yaa Juwaar keenya. Nabii fi rasuulaan qabnee yoo inni callisee gabbaafnee saba kanaaf akka hojjetu goona kafalleefi. Juwaar nuu kafaleetii miti. Kafalleetiif jechuu barbaadeeti. Rakkoo sabaatiif jecha kafallan dhuunfaadhaafi miti. Rakkoo teenyaafi miti jechuudha waanne kafalloo. Yoo Juwaar dhaabbatee yoo kafallee faarsee bulaa kana akkasii adda baafadhaa. Warra immoo faarsee galgala afaanitti darbanii adda kokkee isaa bilisa baasaa kokkee isaatii jira jechuudha. Warreen akka caffee raammes kan dhugaa ummataa dhoysu. Biyya gadadoo keessa kufte ukkaamsuu ka barbaadu. Gurbaa Haacaaluu ajjeese Haacaaluu miti gartee wallistoota hafallee fixii jechaanii jira jechuu caffee raammes. Beekaa Oromoo Juwaaris ajjeesii jechaanii jira caffee raammes. Oromoo biraatis ajjeesii dhufnee taaziyaa teenyee boonyaa jechaanii jira caffee raammes. Abbichuu keenya ati goota abbootii gadaatis taaftellee rashanii jechaanii jira caffee raammes. Abbootii gadaa ta duraan abbootii gadaa karrayyuutii mi abbootii gadaa biraa taaftellee rashanii ati goota keenya ni boonya dhufnee taaziyaa teenyee imimmaan naachaa boonyaa jechaanii jira. Waan galliqimsuuf jecha akkas jechaanii jira jechuudha. Dhugaan jirtu kana. Juwaar Maammadis akkamitti si jalaa bahaa biyyaan bahu je'ee akkamitti si jalaa bahaa maa gadhiiftaa maa hidhaa baaftaa hidhaa sanii akkamitti gabbaaftee lubbuun akkamitti si jalaa bi'ee aboo maa Juwaar Maammad ajjeeftee garaa nuun qabbaneessinee jechaanii jira caffee raammisfaan jechuudha. Fakkaataa caffee raammisfaan Juwaar Maammad ajjeeftee maa garaa nuun hin qabbaneessin yaa abiyyii keenyaa jechaanii jiran jechuudha. Isinii galee rakkoo sabaatii miti jechuudha. Isaanis jabaa Oromoo nyaatanii abbootii gadaa nyaatanii abbootii gadaa Karrayyuu abbootii gadaa Gujii abbootii gadaa Arsii abbootii gadaa Ituu abbootii gadaa Tuulamaa
warra hafe nuura shanii jechaanii jiran caffee raammisfaatiitu akkana jechaanii jira jechuudha. Oromoo duguuguun kee sirriidha. Beeytoota Oromoo fixuun kee sirriidha. Haacaaluu ajjeesuun keetii sirri. Abdu Jabbaar ajjeesuun kee sirri. Foon Oromoodhaa ajjeeftee harree irratti fiitee magaalaa keessa Oromoo gartee burjaajessuun kee sirriidha. Yaa abbichuu keenya. Yaa abbichuu abbaa malaa waan gaarii jirtaa itti nuu jabaadhu jechaanii jiran jechuudha. Kana sheer waliif godha. Kana jechuudha. Kun jechuun gurbaan gartee diimaan kun Jawaar Mohaammed kabaanan kun Oromoodha sirra kaasaa jira. Oromoon ni dhageessi. Yoo Oromoon sirra kaate tokko taati. Yoo hawaasni sirra ka'e tokko ka'a. Yaa aabbichu rabbiiji gurbaa kana gartee dooraalaas kafali bakka inni jirutti nurraa ajjeesii jechaanii jiran jechuudha. Gurbaan kun Oromoo jabduudha uuma. Oromoo akka 2018 ta addunyaan faarsitu san uuma. Oromoo gartee addunyaan beektu san lallabee deebisa. Gurbaan kun dandeettiidha qaba. Dippiloomaasii harkaa qaba. Addunyaa harkaa qaba. Oromoo harkaa qaba. Ni dhageessi. Yaa abichuu keenya dooraala hanga fedhe baasi. Jawaar Mohaammed biyya alaa keessatti nurraa ajjeesii jechaanii jiran caffeerraa misfaat. Ni taaree kun. Never ever Jawaar Mohaammed namni dura lubbuu kan nuuf nuyi. Warra akka caffeeraamis warra fakkaataa isaa ilmaan doobiroo warreen akka gartee Jamaal Alii kana fa'a warreen gartee bakka isteenyi jiru bootaa isteenyi jiru maakii nama dura qabuudhaaf deeman jabaa ibsaan akka Jamaal Alii kana. Osfaanaa dhaabbatee maakii nama dura qabuun waan Oromoo hojjechuu miti. Dhagaye waslaattaa. Maakii maammee duratti qabuun maakii fifiidee carqii kursiirra aftee sirreessuun dhimma Oromoo beekuu miti. Dhugaan sitti hima dhagayaan. Ati kursiirra deemtee wanta hafuun dhimma Oromoo beekuu miti jechuudha. Kanaaf hagana gizeeniin jee burjaajii Abiyyiin Ahmad uumaa jiru. Burjaajii Abiyyi Ahmad diinummaa gocha badaa sheer godhaagaa jara keenya. Sheer godhaagaa. Warri dhugaadhaa invite waliif godhaa. Ergaa walitti. Hay. Warri jarana baduuf deemnaa dhugaa walitti ergaa. Sheer waliif godhaa bar jarana nu dhabamsiisuu deemanii bar. Jarana Oromummaan dhabdee bar. Jarana namni Oromoodhaaf quuqamu hin jiru bar gosa malee. Oromoo gandaa fi gosaan diiganii jiranii bar. Amantiidhaan diiganii jiranii bar. Amantii maal godhaa jira? Maa teesseen eegde sheer godhi. Maa teesseen eegde. Warri kiristaanaa warri sinoodosii hidhaanidhaa jiraa bar. Warri kaan maallaqa itti kannanii akka hin dubbanne godhanii bar. Jiruu keessa jiranii bar Shaamiin Ibroofaa. Akka itti dubbatan bobbaagala wallaalanii bar. Hidhuuf deemaa bar barbaacha jira. Maa teesseen eegde Oromummaan baddee jirti. Namni gosaa wal diigaa jira. Ijoollee kokkeedhaan dhageessu. Ijoollee garaadhaan dhageessu takka caffee raammistan faa. Waan laagaa isaanii guutu itti kannee Oromoo irra bobbaasaa jira bar. Maa teesseen eegde sheer godhi Oromoon badaa jirti bar. Hay. Oromoon addunyaan beektu Oromoon addunyaa sodaachiftee Oromoon kaaba warra kaabaa kaamma isaan jaan kana albaatii irraa fixxee dhabamaa jirti bar. Oromoo Jawaarii mi bar ka balleeyse Abiyyiin balleeyse. Gaaddisni Oromoo akka hin jiraanne abbootii gadaa walitti qabee karashane abbootiin gadaa siyaasaa keessa jiraatteeti Oromoon cimtuun akka hin jirre jee abbootii gadaa rashane bar. Maa teesseen sheer godhe. Haacaaluun Oromoodhaaf akka hin dubbanne waan inni nan godhuu deemu Oromoo nan fixuu deemu tana haacaaluun natti hin dhiisu jee haacaaluuf irraa ajjeesee bar. Caffeen faan baga ajjeeftee jechaanii jiranii har. Haacaaluu miti bar galaanaa faa hunda itti dabalii jechaanii jiranii har. Artistoota biyya keessa jiru hunda ajjeesii fixii Jawaar Mohaammadis dhufnee boonyaa ajjeesii jechaa jiranii har. Maa teessa. Hay.
never kana dura dhaabbanna never diina Oromooti. Hacaaluun dhuunfaadhaan Abiyyi wajji wal lole jabaa Oromoo waan ta'eef ajjeese. Abbootiin gadaa Abiyyi wajji wal lola qabdi jabaa Oromoo waan ta'eef ajjeese. Beektoota Oromoo kafitee ilmaan Oromoodhaa harreerra fi'ee deemuun jabaa Oromoo jee ajjeese. Eessa jira Leencoo Baatii, Leencoo Lataa, Amin Jundii warri ifin maxxanse sun hundi eessa jira? Maa qabeen teenyeen? Yoo Oromoo jaalate maa walitti hin qabne? Sayyoo Daandaadhaa fidee ifaarsisee Sayyoo Daandaa darbee Aftaamuu Lammuu fiduun Oromummaadha. Hin agartu waan kana donkoro. Hoolaan gaafa qalame samii harkaa jaan. Caalaa Bultumee fuudhee hanga gartee waraanaa hunda wajjin duulee lolchiisee fuudhee amantii keessa darbee caffee raammis as harkisuutu Oromoo maa Caalaa Bultumee ifii wajjin hin tursiisin. Dhaaba badhaadhinaa keessa miseensa jabaa godhee maan tursiisin. Sayyoo Daandaa maan tursiisin. Sitti fayyadamee si darba. Warreen akka Saaliyaa fa'aa yaamee Bishooftuudhaa lafa kannee fi lafa sanirra qaraa tokko dhaabuu muka tokko dhaabuu dadhabanii kanaadatti hin dachaane. Kana caffee fi falmataa as harkisa. Warra duraasanii maa waan godhin? Maa warra duraasanii waan godhin? Leencoo Baatii fuudhee Suudi Arabiyaa geessee ambaasaaddara godhee Leencoon achitti Oromoo walitti qabee Oromoo urgeessee Oromoo walitti qabee yeroo hedduu Oromoodhaaf waan gaggaarii godhe achi fuudhee bakka inni jiru hin beekne. Nama waa gaarii Oromoof dalagu hin fedhu. Kana Oromoo kana ilmi abbaa gadaa ilma abbaa gadaa nyaatuutu ilma abbaa gadaa naan jettaa. Hai. Nama ilma abbaa gadaa nyaatuun ilma abbaa gadaa naan jettaa hin siin jee. Maal balleesse baatteen? Abiyyi wajji wal dhabe. Maal balleesse Taayyeen? Maali rakkoon isaa? Namni jabaan Oromoo maa nyaadhama jara keenya? Gowwaa akka Shimallis kana faa malee namni jabaan Oromoo maaliif nyaadhama, maaliif doorsifama, maaliif ajjeefama? Kana Oromummaa si ijaaraa Oromoo jabduu aabbichuu jalatti agarta. Abiyyi amma jalatti Oromoo jabaattee agarta. Maali wanni irraa sii gale? Mee ciminni Abiyyi maal hojjete? Bokkoo lidarii tolchuun bar magaalaan inni amma tolchetana tujjaara tokko baara irratti dalaguu danda'a bar. Maallaqa harkaa qaba, taankii harkaa qaba, baankii harkaa qaba, injiinara harkaa qaba bar. Kanaan nama madaalta. Kana as Oromoo dura fiddee liclicii mana shishaa fakkaattu kanaani goota Oromoof waa hojjete jetta biyya ijaare jetta. Deeblaali Keeniyaa akka isin itti ijaaramte. Ijipti qoltuu laale. Biyyoota ollaa keetii. Kanaani mootummaa biyya takkaa madaalta. O doosar oofee nu agarsiisee, biqiltuu dhaabee nu agarsiisee, iskabaatar oofee nu agarsiisee, saayikila oofee nu agarsiisee, mangistiin akkanaa eessa jira? Nama waan faarsituun hin qabne bar. Nama waan faarsituun hin qabne kana faarsita. Maallaqaa fi waayoo harkaa qabaatte maali samii burji khaliifaa ijaaruu hin dandeessu? Baankii biyyattii, maallaqa biyyattii, albuuda biyyattii, buna biyyattii, qabeenya biyyattiin qabu harkaa qaba. Kana Finfinnee biliciliciidhaan faarsita duuba. Gowwaa, donkoro. Dirqama godhuu qabu. Haroo takka gubbaa dhaqee bareechuun dirqama. Dirqama biyyaati. Albuuda Gujii harkaa qabaa bar. Qabeenya biyyattii harkaa qabaa bar. Baankii biyyattii harkaa qabaa bar. Maali kanaan na faarsita? Na'alatul aleek. Kanaani wanni Abiyyi faarsitu. Kana. Oromoo fi'ee foon harree irratti fi'ee nama deemuun maal abbaa keetiitiif naa faarsita. Mee waan Abiyyi faarsituuf natti himime. Abiyyi faarsitee Jawaar Mohaammed waan abaartuuf natti himime. Mee takka fidime. Nama harkaa Oromoodhaan feene. Abiyyi jaalatee kara Oromoo dhufe. Jaalate kara Oromoodhaa dhufe Abiyyiin. Abiyyiin dhagayi iccitiidhaan sitti hima. Dhagayi qabadhu waraabbadhu yoo feete. Gaafa TPLFin Finfinnee seenuudhaaf geessu
TPLFis Finfinnee naquudhaaf Geetaachoo daaraa keessaa fuudhee dhukkee irraa dhadhee namni akkas godhe ummata addunyaa warra weestarniiti. Waraana Abiyyi miliyeenaan ka booji'amu san hunda jeneraala jalaa qabanii akkasi booji'am. Gaafa TPLFin deemtee wanna dhuftu Abiyyiin kun tuutuudhaaf aangoo isatti yeroo dhufuu deemtu faannoos ta'if ijaare darbee Isaayyaasis darbee ni naraaramaa je. Because jarri Finfinnee jala dhufe gaa ni araaramtaa ni naraarama waadaa seeni waadaan akkan. Haya yaabo rabbii jaa carraa takkanaa kanna carraa akkam. Carraa akkam. Akka nama kana humnaan lolee deebiseetiin gaaratti gartee zammataa naa kanna. Furadhu boo deemu godhi. Furadhu ke'ee gaara kutee badee jechuu akka nama lolutti. Yeroo Tigree wajjin araaramu maaltu dhufe? Maali wanni dhufe yeroo Tigree wajjin araaramu? Faannoo wajjin wal dhabe. Isaayyaasii wajjin wal dhabe. Faannoon itti dhaadatte. Dila kana nu ficcisiiftee aarsaa dila kana kafallee lafa gartee Tigraay kana isinii qabataa je'eenii itti kijibee akkas godhe. Asirra taayii je'een kara godhu dhabee Oromoo fiigaa dhufe. Si jaalateeti? Waa'ee Oromoo oppodiyoo keessan daleeyne bara Abiyyi Ahmad. Oromoo duguugaa dhufee bara daayinnatii irra ture bara Abiyyi Ahmad. Waa'ee Abiyyi Ahmad as teessee dhaadheessita? Silaa oppodiyuuma keessa dalagee wayyaa bar xiqqoo nama Oromoof dalage jaama. Nama kana faarsita. Nama kana nama daayinnatii irra hojjechaa ture. Laggasaa wagii faarraa kaasi namni Oromoo caccabsaa ture Abiyyi Ahmad. Arrallee duwwaa tuqaa shan ideoloojii Oromoodhaa hin qabu. Oromoo fayyadu hin qabu bakka seenu dhabeessi dhufe. Kana ilmi abbaa gadaa? Kanaan ilma abbaa gadaa jetta? Himi gaanatti as. O kana isa biratti Oromoo jabduu agarta? Isa biratti Oromoo akka qabdu, Oromoo faayidaa qabdu, Oromoo wal dhageessu agarta? Oromoo gosaa malee gosa amantiidhaan si qoqqoodu jira hin agartu ijan qabdu. As teesseeti warreen si lallabu jee warreen akka caffee raammis kana fa'a namoota jireenya isaa miidiyaa irra ture duwwaa tuqaa shan siyaasa nu banne akka caffee kana fa'a osoo nuti hin dhalatin miidiyaa irra jira. Akkanuma jira. Akkanuma. Hin hubatu siyaasa. Laagaadhaan dhagaaga. Laagaan dhagaa. As fiddee seenaa jimjimoodhaa fuutee akkana lash gootee itti darbite. Hin beeku hin arku. Hin galuuf siyaasa. Adda bilisa baasaa kokkee isaatis jabduu silaa ta'e bareeda. Kokkuma isaa kana akka gaarii silaa bilisa baasee bareeda caffee raammas. Really? Akka gaariitti kokkee isaa tana silaa bilisa baasee bareeda. Garaa isaa kana silaa bilisa baasee. Bareeda. Dhugaa rabbii. Na boonsa. Wallaahi na boonsa. Arra Oromoo wajjin Juwaara ajjeesii Haacaaluu baga ajjeefte jechaanii jira jechuu. Baga Oromoo rashante jechaanii jira jechuu. Nutti qoflaa jira jechuu arra. Nama Oromoof dubbatu. Warreen akka Juwaar Mahammad kana dhaayii jechaa jira jechuu. Aboo rabbii ja'i Juwaar Mahammad kana ajjeesii jechaanii jira jechuu caffee raammes. Oromoo fixi duguugii jechaanii jira jechuu. Waa'ee burjaajii haa fudhannu. Eltiraa maal godhe? Arra Itoophiyaan maal keessa jirti? Itoophiyaan tun daffaramtee saa'u Suudaaniin daangaa Itoophiyaa sarbitee Suudaaniin daangaa Itoophiyaa sarbitee osoo lola jirtu. Eltiraan daangaa Itoophiyaa sarbitee Jabuutilleen dirooniidhaan Itoophiyaa dhawaa jirti. Somaaleelleen Itoophiyaa tuffatte. Oromoo facaase, sabaaf sablammii facaase, Itoophiyaa facaase. Aboo dhaggeeffadhu.
Amaara facaase, Somaalee facaase, Itoophiyaa tuffachiise. Waan abi gurbaa kana maal irraa barbaadda naa himame. Mee maal biratti agarte mee? Yaada Oromoof ta'u duwwaa tuqaasha waan biratti agarte naa himime obboleessa kiyya. Naafisi wal lolchiisee bara. Oromoo walirra kaasee bara. Warra garaadhaaf jiraatu warra laagaan dhaga'u warra hokkee isaatiin dhaga'u dhiisaasan warra hokkeedhaaf hojjetu. Mee maal agarte? Mul'ata akkam Abiyyi amma biratti agarte obboleessa kiyya. Mee mul'ata agarte natti himi. Maal godhee? Abiyyi waan eegale hin fixu. Somaaleelaandii wajjiidhaan bishaaniin badarajee qabeenya achitti gannaqe. Somaalee xiqqashoo tanaatu harka isa micciiraa bara. Si jarana humnan qabu bara. Somaaltichi Magdashoodhaa harka micciireetuma hudduu haadha keetii na bira dabarteeti bahara fudhattaa jee harka micciiree qabeenya inni dila gannaqe. Somaaleelaandii qaallicha gadiitii wajji Somaalee Hargeysaa tanaa wajji waan inni fixate. Hanga inni akaafee lafa maasaa godhee qabeenyatti gannaqu eegeetuma jara sanii wajji wal lolchiisee waan dalage hunda keessaa goosharashii baasee jira. Somaaleelleetu Abiyyitti taphachuu jira. Nama kana naaf aarsita. Faannoon maal goote? Eenyu ka faannoo jaare? Eenyu faannoo jaare? Baaleen keessatti faannoon siidaa Haaji Adam Saaddoo Baalee Roobee Gindiir Gobba keessatti jaaruun dhorkine? Faannoon Haacaaluu ajjeeftee Juwaaris nu ajjeesi hin jenneeni faannoon? Bobbaa fi galanuun kunne diradhaa keessatti. Waa irraanfattanii qoy waa irraanfattanii. Gurbaa kana mee maal irraa jaalattan? Ummata kana hidhachiisee ilmaan Oromoodhaaf ficcisiisee nama kumaatamaan dhibbaatamaan Adaa Bargaa Baale keessatti Gobba keessatti Wallaggaan tana guutuu murrug godhee fixee jajjabaa Oromoo nyaatee fixee Oromoo koshoruu hasharaa fi warreen akka caffee kana qofa walitti qabatee eessa gaa? Maal si ijaaruu deema obboleessa kiyya? Meerree Oromummaan obboleessa kiyya? Meerree amantiin? Oromoo as fuudhee warreen akka Balaayifaa Mikaa'ilfaa hayyoota amantii kiristaanaa waan inni godhu arku jirtan. Dhuguma rabbitti warra rasaasaan mataa keessa nama dhahu kana yakki isaanii kun dhabameetuma yakka abbootii amantiidhaa kana hidha. Waan islaama taateef baga hiitee jechuu dandeessa gaa maybe namni akkasii faan jiraachuu mala. Oromummaa cabsuudha. Oromummaa cabsu. Arra Balaayifaa hidhee Mikaa'ilfaa hidhee hayyoota amantii kiristaanaa hidhee boru hayyoota amantii islaamaa sii dhufa. Taphee hin agartu, hin raaytu, if dura laaltu, saafaa qofa agarta. Ijji adurree somba qofa agarte. Akkasi ati saafaa qofa agarta. Saafaa warraa nyaattu. Adda bilisa baasaa hokkee teetii. Akka caffeefatti jechuudha. Hin raaytu. Wanni ati raaytu gamanaan boruusa sanirra lafeen ni jirti. Wanni ati agartu jechuudha. Maraqni san lafee ni qaba. Wanni ati laaltu. Wanni ati agartu. Maraqni san lafee qabaa laaltu. Sa'a 24 warra ciisee warra akka caffee raammis kana faa dhaggeeffattaa jechuudha. Adda bilisa baasaa caffee raammis. Adda bilisa baasaa hokkee isaa. Hokkuma isaa bilisa baasuuf waan sabaa godhee sitti haasawa. Mee maal abbaa isaatii fi Abiyyi amma faarsaa. Jawaar Mohaammed maal Oromoo godhe? Maal Oromoof godhe? Ta Jawaar Mohammeditti seene. Abiyyi Ahmad Jawaar Mohammediitu sitti as baase. 2018 dura Abiyyi Ahmad beeyta.
Eessatti agarte obboleessa kiyya? Eessatti agarte? Gurraan dhageessee Abiyyi Ahmad nama jaamu 2018 dura hin beektu. Oromoo tana gartee Cinaaksan irraa hanga Gidaamitti, Walloo irraa gartee hanga Baaletti wal jala yaasee hiriirsee kumaatamaan wal jala yaasee Oromoo wayitaahus keessaa qeyroo qabsoo karaa nagayaa qabsoo qulqulluu jettee Ameerikaan irraa haasofte qeyroo Oromoodha. Taphee Jawaar Mohaammed jechuun kana. Jawaar Mohaammed jechuun kana. Nama hojii keessatti yoo rakkoo uume malee nama Oromoodha, nama qottee irraa hin cabsin. Kanaaf Abiyyi waliif fideeti as taa'ee caffee raammes. Laagaasaatiin akkasi koflu jira. Laagaasaa akkasi kofalchiisu jira bara. Adda bilisa baasaa laagaa isaati. Itti waa darbanii ni liqimsaa. Oromoo irra gattaa Haacaaluu baga nu ajjeeftee yaa abbichuu keenya galatoom umrii nuu dheeradhu yaa bo rabbii Jawaar Mohaammed bakka inni jirutti nurraa ajjeesi jechaanii jira jechuudha. Dhufnee boonyaa bakka inni jirutti nurraa ajjeesi jechaanii jira jechuudha. Abbootii gadaa baga ajjeeftee foon Oromoodhaa baga harree raffiitee Oromoo marroos dhiibdee abaa'os facaaftee Oromoo taanis gara galchitee Jawaaris baga faffacaaftee warra biyya jiru barattootaas baga mataa nyaattee kaftii guddoo waan Abiyyi Ahmad dhaloota irratti dalagu jiru. Obboleessa kiyya Abiyyi Ahmad dhaloota ammaa fixaa jira. Biraanuu Naggaadhaa Oromoon ganaa akka humna hin arkanne mana barnootaa keessatti Oromoo irratti dalagaa jira. Oromoon akka humnaan arkan kutaa takkarraa eegalee Oromoon akka dhamaatu, Oromoon akka maraattu, Oromoon akka daleeydee waan arkanne, Oromoon jabaattee Oromoo jabduu akka hin taane Biraanuu Naggaadhaa keessaan dhaloota irratti dalagaa jira jechuudha. Hubadhu Oromoo waan Abiyyi Ahmad dalagaa jiru Biraanuu Naggaa dhaloota Oromoo mana barnootaa keessatti boru ganama nama jabaa akka hin agarre, boru ganama Oromoo jabduu akka hin agarre Biraanuu Juulaa barnootaan Oromoo dhabama godhu jira jechuudha. Yaa donqoroo kiyya, yaa Oromticha qulqulluu, yaa Oromticha qulqulluu dhaggeeffadhu. Oromoo warreen akka caffee raammis kanaa fi Abiyyiin ammoo Oromoo beektota amma arkamee lafa jiran irratti dalagaa jira jechuudha. Namoonni har'a Piroofeesar Mohaammed Hassan Abaaro warra Harargeeti ka Harargee keessa dhalate obboleessa isaatiif Piroofeesar Mohaammed Hassan abaaree salphisaa jira. Warri har'a Gammachuu Magarsaadhaa abaaree salphisaa jiru Oromoodha. Waan kana hunda Kaadiree Abiyyiitiif bobbaasaa jira. Warri har'a Jawaar Mohaammed salphisee quncee irraa kaasee gurbaa kana akka gartee muuza quncee muuzaa ta darbamtetti laalaa jiru Oromoodha. Oromoo qulqulluu wanni kun sii galuu qaba. Waan Abiyyiin Ahmad Oromoo irratti dalagu jiru. Waan Abiyyi Ahmad Oromoo irratti dalagu jiru Oromoo sii galuu qaba. Oromoo dhaggeeffadhu. Biraanuu Naggaadhaa ilmaan Oromoo barattoota Oromoo waggaa 30 akka isaan faayidaa hin qabaanne irra dalagu jira. Abiyyiin Oromoo dhabama godhu jira Biraanuu Naggaa keessaa. Ministeera barnootaa keessaan Oromoo dhamaasaa jira. Barnoota dhabamsiisu jira. Walitti hime. Kolkolee akka caffee raammis warreen humaa hin beekne ciisee koflu kan ammoo hayyoota Oromoo ka jiru salphisaa jiran. Beektota Oromoo ka jiru salphisaa jiran.
Oromoo faffacaatu godhaa jiran caffee raammisfaan. Oromoo walfittu Oromoo gosaa Oromoo gandaa godhaa jiran. Warreen akka Jamaal Aliifaan. Jamaal Aliitii fi caffee wanni isaan godhaa jiran kanaa jechuudha. Kalee gosa jaaraa tureeti asii Kaayiroo dhaqee ilmaan gosa walirra jaaree fichisiisee har'a as dhufee waa'ee Oromoo na haasawaa jechuudha. Ilmi Doobiroo Jamaal Alii qabaan tan kun jechuudha. Biraanuu Naggaan faan barnootaanii mana barnootaa keessatti Oromoo waggaa 30 faayidaa hin qabne dalagaa jira jechuudha. Akkam godheen si hima, akkam godheetiin si hima. Akkam godheetiin si hima. Kun hundi hojii Abiyyiiti Oromoo caccabsu jira jechuudha. Oromoo caccabsu jira jechuudha. Waan kana rakkoon jirtu Oromoo irra jaaree gosaa walirra jaaree gandaa walirra jaaree jabaa Oromoo beekaa Oromoo qabsaa Oromoo goota Oromoo yoo fedhe badhaadhina keessaa jiraatu yoo fedhe abaa'oo keessaa jiraatu yoo fedhe nagaanaa jiraatu hunda salphisaa jiranii jechuudha. Akka Oromoon beekaan dhageenye jechuudha. Abbootii gadaa warra gaaddisa taa'u warra eenyummaa Oromoodhaan nu dhaalchise warra beekumsa Oromoo dandeettii Oromoo nu dhaalchise bakka isaan jiran gaaddisa isaanii jalatti dhaqee rashanaa jira jechuudha. Aartii Oromoo warreen beekumsa Oromoo jaaru warreen akka Haacaaluu Hundeessaa warreen akka gartee Galaanaa Gaaromsaa fixeen nu agarsiisu jira jechuudha. Looyera Oromoo warra Oromoof dhaabbatu warreen babbeekamoo kakka Abdu Jabbaar kana ganda keessaa fixeeti nu agarsiisu jira jechuudha. Abbootii amantii Oromoo warreen akka Balaay, warreen akka Mikaa'il, warreen akka Sheehamin Ibroo, warreen isin agartan kakka Sheehajjiinidhaa kana hunda wali qabee nyaatee hidhaan hidhee si agarsiisu jira jechuudha. Mee maal irraa faarsita Abiyyi Ahmad irraa? Mee maali wanni ati irraa faarsitu maali mee jara keenya? Dhuguma rabbitti maal? Kanaafi marii biyyoolessaa irratti yaada jiru mee yaada mormii namni qabu Oromoo namoonni yaada mormiidhaa qabdan ergadha. Yaada mormii namni qabu yaada mormii mormiidhaa nama wajjin dubbachuu hin dandeessu. Dhugaa jiru irratti dubbachuu hin dandeessu. Laagaan dhageesseeti adda bilisa baasaa hokkee ifii gad dhaabbattee Oromoo abaarti. Never ever kana ittiin dhiiftu. Never ever. Wallaahi tokkichi kumaan lolla kumaan. Kolkolee dhugaa harkaan qabne tana moobo. Cittoo laagaan dhageessu moobo. Yoo dadhabne laagaa isaanii guunneeti waa'ee Oromoo irraa dhaamna. Yoo dadhabne immoo dhugaa jirtu itti himneeti waa'ee Oromoo irraa dhaamna. Caffee faa miti akka caffee raamis kun 150 haa dhufu. Likki isaan galchina likki isaan galchinaan jee. Likki dandeenyu laagaa isaanii maallaqa waliin buufnee guunnaaf silaan dalagatanii ciisanii Oromoo abaaranii. Yoo dadhabne immoo likkii firraa galchinaa jechuu yoo kana godhuu dadhabne. Karuma hundaanuu dhugaan Oromoodhaa hin dhokeessitu caffee raamis. Wallahi dhugaa Oromoodhaan dhokeessitu wallahi. Abbichuu wajjin dhugaa Oromoon dhakeessitu wallahi. Abiyyi abbaa gadaa nama farra Oromoo diina Oromooti wajjin Oromoo fixiin never ever hin taatu wallahi. Hin dandeessus ammaas humnaas hin qabdu paaworaas hin qabdu. Siyaasni waggaa 30 dura siin galin siif hin galu ati.
Abdulakim Yusuf. Mee Abdulakim Yusuf. Ni ergatte. Abdulakim Yusuf ergadhu mee. Namoonni yaada mormiidhaa qabu turusti. Yaada mormii. Never ever inje. Dhugaa walitti himneeti. Hai, aboo Big Boss. Jirta akkam maami nagaami? Hai, boo baga dhufte sin beekne bar. Baga jiraatte akkam nagaa qabdaa maami? Hai, boo ka dhiyoo caffee dhukkeerraa kaase sani baga nagaan dhufti. Baga jiraatte damina maal seeta beektaa waan Oromoo tanaatu Oromoon hanguma dhugaa Oromoo tan hanguma mataa keessaa gadhaan jabaachaa deemti beektaa. Osoo danda'ame oppiidiyoon bara adeetitti hundeeffamte tirraa kaateeti qabsoo Oromoo balleessuuf ijaaramte hanga ammaatti ijaaraa dhufteeti dadhabdee dhiibachaatuma Oromoon jalaa ol ka'uu jirti. Amma warri ati maqaa kaaftee haasofte kunis jibbaatuma numa wayiwaatan wantuma ta'an malee dhugaa Oromoo tasuma dho'isuu hin danda'an beektaa. Oromoon Abaddan. hin danda'an abadan. Kanaafuu wanni sin jechuu barbaadu si qofaa miti Oromoon illee wanni jechuu barbaadu laal qabsoon Oromoo kaleessa waggaa 6 dura waggaa 7 dura gaafa qabsoon Oromoo dhuftee isaanitti Oromoon maqaa Oromootiin murni kun aangoo qabatu bittinneessuudhaaf jecha Wallaggaa fi Gujii kophatti komaandi poostiin dhaanii Oromoo adda caccabsaa turanii dadhabanii arra sochiin qabsoo Oromoo sun hundi babal'attee bakka hunda ceeteet Oromoon dhugumaan nageenyi Oromoon feetu hayyoon qabsoo Oromoo nageenyi Oromoon barbaadu sun hundi dhabamee ummanni Oromoo guututti cinaaksanii hanga gidaamiitti raayitu hanga wallootti waan inni keessa jiru anaaf si qofaa miti namni dhugaa beeku hundi ni beeka bara amma diyaasooraan asirra jirtu hundi ni beekti halkan even kaadireen mootummaatu nu wajji haasofti halkan bilbila lamaan ragaa sassaabdeeti tokkoon Abiyyi wajji hojjechaa tokkoon si ergiti adeeroo ni kijiban warri asirra amma asirra akkana godhatu kun hundi isaanii dhugaa Oromoo tana ni beekan beek garaa isaaniitiif yoo warra peeroola malee maallaqa fudhachuu jiruu fi warra dantaa biizinesa mataa isaanii gaggeessuu jiru yoo taateen alatti namni waan kana mormu tokko hin jiru. Jarana mucaa kana faalaw godhaati mucaa kana feesbuuka isaatii sordofa. Ni beekan kanaaf ni beekan namni dhugaa namni wallaalu hin jiru beekaati amma kaadireen isaan jarri akkanatti asirraati maqaa kaaftu kun ganda isaaniiti miti Oromoon maal keessa akka jiru akka bishaan hin qabne akka karaa hin qabne akka rakkina adda addaa qabdu rakkina nageenya akka qabdu akka Oromoon guyyaa rarrashanamaa jiru guyyaan ummata Oromoo akka adii rasaasa mataa keessattuu jiran wallaalaniiti miti adeeroo kana numa beekan isaan gaaffiin si gaafadhaati rakkoo dila Oromoon gidiraa dila kana arkaa jirtu kana keessatti rakkoo gartee Oromoo waan biraa dhabdee sirni kun nama ajjeesee harree irratti nama fi'ee deemu kana keessatti obboleessi keenya caffee raammis yeroo mootummaadhaan waan kana itti jabaadhu je'ee gurbaa silaa tokkichaa dandeettii qabu gurbaa diimaa waan Oromoodhaa dubbatu kana sa'aa 24 irratti ololu kana maal jechuudha dhuguma waan Abiyyiin kun waan gaarii dalagu jira maaliif caffee raammisfaa waan kana godhan mee obboleessa kiyya waan kana ummataa ibsi ummanni kun akka nama lallabu kana dhaggeeffanneef akkamitti sii gale haa ta'u. Laal maal seeta Habibii kiyya dubbiin caffee raammis asirraa kaleessa nama akka rabbiitti Joowar kana fassagadee ani miidiyaa kanarratti kan inni isa baree waanuma Joowar haasa'uu faarsuu fi waanuma Joowar dubbachuun inni isa beeka sii galee wanni amma deebanii isaan faallaa dhaabbataniitiif kaleessa mootummaa kana jaalala wanni dhaatiif osoo hin taane mootummaa kana isaan dhuga nama kana beeki faayidaa akka itti isaan yaadan Joowar kun gaafa asii galees biizines achi keessa nuumeetti dantaa dhuunfaa itti dhiyaannee isa kanarraa fayyadamna waa arganne yookaan faayidaa wayitii itti dhiyaannee isa beekna jechuudhaafi waan biraa yaadanii Joowar faarsaa turan malee dhuguma qabsoo Oromoo namni kaayyoo qabsoo Oromoo deeggaru namni ummata jaalatu saba jaalatu lakka dhawaata sabni miidhamaa deemuun lakka ummanni dhabamaa deemuun lakka karaarraa hawaasni rakkoon hawaasa jabaachaa deemtuuni garaasaa hidhatee hawaasaaf dubbata. Sigalee Joowar maaliif achi keessatti hin ajjeefamin maaliif hin duuni yoo ta'e malee
murni mootummaa murni amma aangorra jiru kun jaalbaattee rugeessaa fa'aa warri nyaate warri qabsaa'ota Oromoo mee waan biraafu karaa deemaa fa'aa ni beeyta mee nama kaameraatti qabee uummata Oromoo darraa keessa dhume maaliif kaameraatti qabdee sagalee isaanii ol baafte maaliif uummata fannoon fitte kana miidiyaa baafte jedhanii nama ajjeesu nama biyyarraa nama baasu nama qabsaa'ota Oromoo hedduu kaffite nama ijoollee guyyaa guyyaarraa rashane maaliif laayikiif sheeriitu itti nama fixu kana mee garaa kamiin dhugumaati Oromoo taate mee yoo dhugumaan Oromoo taate Oromoo qulqulluu yoo taate waan Oromootiif nama dhukkuboo taate garaa kamiin mootummaa kana cinaa dhaabbatte mee wama mootummaan kun aangoo harkateef waggoota hanga aangoo irra jiru kana Oromoodhaaf waan inni godhe addatti cabinsa Oromoo ajjeechaa Oromoo buqqa'u daangaa hanga daangaatti rakkina Oromoo irratti yoo dhufe ala mee wama mootummaan kun Oromoo fi deemee maallatti himta obboleessa kee wama mootummaan kun deeggaramuu qabuuf mee maallatti himuu dandeenya hin jiru jechuudha si galee kanaaf jarri kun hayyee amma caffee raammisii warri akka Jamaal Alii kana gartee fakkaatonni isaanii Haacaaluu Hundeessaa abbootii gadaa beekaa Oromoo hawaasa Oromoo baga gidirsitee ammaas abbichu ilmi abbaa malaa abbichu abbaa gadaa jara kana Jawaar Maammakkanaa hafee Jawaar Maammakkanaa maallaqa barbaadde baasii dhangalaasii bakka inni jirutti gartee nu ajjeesii yeroo ja'anii lallaban Jawaar Maammakkunii akka Oromootti maal balleeysi jarri kuni dhuguma gurbaan kuni Oromoodhaaf dalage moo Oromoof carraaqe moo ammas rakkoon inni dubbatu tana maa dubbattaa caffee raammisfaan gizee waan kana ja'an Oromoon haala kana akkamitti hubachuu qaba laal Jawaar rakkoo qabaatee osoo hin taane qaamni namni Oromoo dubbatu amma isaan biratti rakkoo qaba maaliif ni beeyta isaan namni yogguu faayidaa amma Oromoo yeroo hunda diinonni isaanii kaleessaa sarraas maali ni beeyta faayidaa biyya san keessatti hanga ammaatti wanni gabrummaa sana Oromoo irraa fuudhuu dide maali ni beeyta sabni hedduun biyya san keessa jiru yogguu rakkoo Oromoon akka dhugaasii dubbattee wanna taate waan gariin daldala achi keessatti risoorsii qabeenya Oromoo saammatee qabeenya Oromoo achi keessaa qabu kanaan deebi'ee Oromootti as deebi'ee Oromoo lolaa jechuudha. Jarri kunis amma faayidaa isaanii qofa waan laalaniif deebi'aniituma Jawaar dhagaaran malee Jawaar nuti bar akka maaliif nuun dubbanne maaliif sagalee nuun taane uummanni dhumu jira buqqa'u jira ajjeefamu jira innee Jawaar fa'aa komachaa turre maaliif usa jennee gaafa biyya jiru amma eega dubbate namni dhugaa barbaadu karaa dhugaa goreetuma isaanii dhaabbachuu qaba malee wanni isaanii irra duraniif wanni biraat akka hin jirtu adeero faayidaa isaanii qofaaf bizinesa ni beena laali waan kana bilaashin jawan marii isaanii tadheen halkan galgala mari'atan marii isaanii tana geessedha Jawaar Maammak gaafa inni Ameerikaa dhufe ni ajjeefnaa waa'ee Jawaar Maammak nurra dhiisii waa'ee Jawaar Maammak gaangistarriinuu nun barbaachisuu nuutu ajjeesaa ja'anii marii isaa mari'achaa jiraniitiitu na dhaqqabee jechuudha. Nama jarri kun hanganatti yaada jee isaan keessaa deemee jira caffee raammisfaa Jamaal Aliifaa jechuudha. Waan kana Oromoon marti beekuu qabdi. Jawaar Maammak gaangistaraa miti nama biraa hin barbaachisu nuutu ajjeesaa ja'anii agriimantii mootummaadhaa wajji akka walii mallatteessanii irratti duulaa jiran jechuudha. Dura salphifneeti dura maqaa balleessineeti dura gartee isaan kana akka malee gooneeti Jawaar Maammak nu ajjeesaa nurra dhiisii jettee gareen kun Abiyyi Ahmadii wajjin jechuun walii galtee Oromoo ija dhoorkuudhaa deemtii jechuudha. Waan kana immoo waliin laallaa jechuun uummanni Oromoo bal'aan quba qabaachuu qabaa jechuudha. Ummanni Oromoo bal'aan waan kana quba qabaachuu qabaa waan kanarratti yaada kee kannadhu. Amma beeki jarri wanni biyya keessaa fangasitti alaaf keessaa wal jaattee maraatuuf amma Oromoon wal geesse amma hayyoonni Oromootis mootummaa kana waggaa 7 kan obseetiif dadhabee keessaatif alaa karaa lachuutiin wal dhaga'aniiti diina kaleessa isaa warra diina alaa afeerratee lammiilee biyyatti afeeraa ture ajjeesaa ture fixaa ture nuti siyaasaa irratti siyaasaan akkaataa qabdi wal dhagoo qabna keessoof alaa wal dhagoo qabna jedhanii hayyoonni Oromoo tokkoomuun PP Kaadiree gandarraa hanga federaalaatti firra fincaansisu jirti beek amma dhuguma dubbachuuf mee waan ganda keessa jiru waan ta'u jiru dhugaa diippili sirriitti yoo keessa gaddeemtee qorattee ilaalte ummanni kaleessa osoo Jawaar faan sagalee ummata kanaan ta'in
maallaqa gandarraa hanga godinaatti sassaaban ummatarraa wanni isaan guuran guyyatti hamilishaati fandii maaree waa hunda jedhanii ummata kana ibiddatti qabsaniitu ummanni yaa rabbii haaliqa jeebboon ammaan tana eega joowar wanta jee guyyaarraa nu maxxansayaaniiti ummata eenyu ijoollee dargaggoota waan kana gootu ganda keessa deemanii eenyu laayik godha eenyu suuraa joowar faafaastii godha amma hojii dhiisaniiti guutuun isaanii kanuma haasawan siigalee amma firra fincaanuu isaanii agarsiisa silaa isaan osoo nama siyaasaa qabu ta'e nama sammuu qabu ta'e dhugaa ummataa waan ummanni barbaadu gaafii ummataa deebisaa fi ummata karaa barbaadu karaa baasaa fi ummata nagee fedhu nagee kennaa fi siyaasaa keessatti waan ummanni barbaadu san yoo godhaa deeman salphumatti silaa mormitootaas Jawaar Mohammadiis nama hunda ukkaamsanii firraa dhaabsisuu ni danda'an garuu san godhuudhaaf fedhiin qaban fedhiin isaanii rakkoo ummata Oromoo irraa kaasuu osoo hin taane turtii aangoo isaanii nama gaqqabanii nama hidhanii nama caccabsanii nama ajjeesanii aangoo dheereffachuu qofa malee maaliif osoo san ta'uu baate maaliif hayyoota Oromootii hojii ta'anii marachuu dadhaban aangoo barbaada aangoo isaaniif barbaada aangoo tiifachuuf yoo ta'uu baateen alatti kaleessa Geetaachoo Raddaa fa'aa miliyoona 10 waliin barbaadaa turanii arraan tana deebi'anii Jawaar Mohammad kaleessa mootummaan kunuu ta Oromooti meeqoo yaa jarana nu obsaa fi jee jala qabaa ture asiin gee kana arrakka diinaatti gabbaanii nama suuraa nama Jawaar dubbatu ilaalcha diinaattiin qaba ilaalcha diinaatti ilaalanii ogguu kana hangana balaaleeffatanii biyya keessaaf alatti ajjechaaf isa wanta jaan laaluu danda'uudha qabdi jechuudha Oromoon siigalee kanaaf namni dhugaa Oromoo dubbatu bakka fedhettu sirna kanaan mootummaa maqaa Oromoo dhaatee ammachi keessa jiru kanaan haalee isa faannoo jaaree daangaa aga daangaatti uummata Oromoo irra lolchisaa ture mootummaa kana haalee isa waraana faannoo kana jaaree uummataan buqqisaanii tures ummata Wallaggaa kophaa baasee ajjeesaa tures hashawaas waraana diroonidhaan gubbaa gattumaa ture jirus ummatuma kana siigalee kanaaf namni amma dhaloonni beeku yoo dhugumatti sheer godha ummata sheer waliif godha yoo dhugumatti nama jala yaane yoo dhugumatti haqa namni deeggaroo jiraate ni beekaa jechuudha keessattuu namni itti miidhamee qabsoo Oromoo tana keessattuu dargaggoonni dhaloonni at least yoo xiqqaate namni gaafa maaster pilaanii keessaa qooda qabu sochii qabsoo Oromoo tana keessatti hirmaatee beekufaan mootummaan ani barbaadeen mee amma siyaasni yaada amma atis ni beektamaa amma siyaasni yaada malee diinummaa miti mee amma as keessa Oromoon maal harkatte maaliif waan kana deeggara isaan kanoo as keessa mee maaliif isaan kana mormettee wal bira qabdee olaalte mee wanniin mootummaa kana deeggaruuf Oromoon maal harkatteetiin mootummaa kana bira dhaabbata yookaan wanniin mootummaa kana mormu jiruufoo rakkoo isaan qaban maali anaan rakkoo qabamoo isaan kana rakkoo qabattee teessee ilaalte dhugumatti Oromoon ammaan tana haalli isiin keessa jirtu namni jalqaba irratti nagee harkachuudha qaba. Dalagattee humnateetiin biyya keessa gamaagama harkachuu qofa osoo hin taane laalle gaafii bareedaa kaafte. Oromoon maal harkatteetiin mootummaa kana deeggara jettee mizaanarraa keessee dubbachuu qabdaa wanna jette. Oromoon obboleessa kiyya harkachuu dhiisii ni facaate. Akkamiin facaate? Abbootii gadaa ajjeesuun Oromoo ajjeesuudha beekaa Oromooti. Abaa tana gartee biyya alaatii galchee Kamaal galchuutii aangoo kannee Daawit Ibsaa fa'aa mana hidhaa kaa'uun uummata Oromoo kana facaasu. Kamaal galchuudhaa aangoo tana fayyadamii abaa tana facaasii caccabsii nyaadhuu jechuuni. Deebi'ee abaa tana Araarsoo Biqilaa Yilmaa Mardaasaa Atoomsaa abaa tana as fuudhee Daawit Ibsaa kaa'ee abaa tana irratti ololuun Oromoo caccabsuun. Jarri sun hundi amma tokko aangoo sarkaan qabuuf faxaraa'uu nama biraa bitaafi jechuudha. Waa godhuun nagahaa beek Oromoodha. Waan takkallee yoo nuun godhin Oromummaa bakka isin jirtutti nuu dhiisuu qaba Abiyyi Ahmad. Yoo waa nuu godhuun danda'in Oromoo facaasuun qabu Abiyyi Ahmad. Achi gakkutee jaroota abaa kana facaase. Asii gakkutee shanyii fi marroo maallaqaa wali bitee Oromoon gaara kana keessatti akka wal fixu godhe. Deebi'ee shanyii galche waan gurbaan kun abbichuu baantan Oromoo godhaa jiru dhaggeeffadhu. Inni biraa Oromoo jinireeshina waggaa 100 Biraanuu Naggaa irratti dalagaa jira obboleessa kiyya. Ministeerri barnoota keessa kutaa takkarraa eegalee Oromoo waggaa 100 Oromoo tana dhabamsiisuudhaaf Biraanuun irratti dalagaa jira. Ministeerri barnootaa jechuudha.
waggaa dhibbaaf Oromoo dhabamsiisuudhaaf beekaan Oromoo akka hin dhalan. Warra bara wayyaaneedhaa kana ol beeka akka caffee raammisii fi inni irra duulee fixu jira beekaa Oromoodha. Namni kun waan hin godhin dhisi sokke uumaa ta waan Oromoon harkattee Oromoon gadadoo harkatte malee wanni harkatte hin jiru. Waan inni Oromoo godhe dhisi waan inni Oromoo godhe qofa na dhaggeeffadhu. Oromoo tana Oromummaan baddee gosummaa jira amma. Ati Harargee na fakkaata loqonni kee. Waa'ee Oromummaadhaa namni dubbatu hin jiru waa'ee gosaa malee amma. Oromummaa facaasu jechuudha. Waa'ee lafa Oromummaadhaa Oromoo tana facaasee taan Amaara jala galchee taan bakka biraa jala galchee Oromummaa tana diigu jira jechuudha. Mee maal godheetti Jamaal Aliyyiitii fi Caffee Raammisasii walitti qabamanii Juwaar Maammas si harkaa bahu nu harkaan bahu ja'anii halkan garee keessatti mari'atan. Juwaar Maammas mootummaa jalaa yoo ba'e nu jalaan bahu. Juwaar ifin eegu eenyummaa isaa nu beekaa. Ifin eegu inni waan isaa nu beekaa. Nurra dhiisii ja'anii halkan isaanii mari'atu namni biraa waraabee jira jechuudha. Isaanii wajji mari'ate diinummaa kanaaf miti biyya ijaaruufin isinit dhufe jee ka harkaa bahee jira jechuudha. Mootummaa akkana saba godhaa jiru kanarratti nama sabaaf dubbatu nyaatee beektoota Oromoo nyaatee dhaabbilee Oromoo nyaatee hayyoota Oromoo nyaatee barattoota Oromoodhaa immoo Biraanuu Naggaadhaa dhabaman laziina godhu jira jechuudha. Kana Oromummaan eessa jira? Oromummaan nu dalaguu dhiisi waan nurra dalagu kana akkamitti Oromoon dhaabbattee ifirraa kaaftiidha malee beekaa Oromoo nyaachuudhaaf wal mari'annaa nuti galgala. Mee laal asirratti eega kaafte laal amma beeki dhimmi biyyaa Abiyyii fi Jawaarii fi oli beek wanni waa'ee maqaa namaa dha'uurraa qusadheefis kana garuu eega kaafte dhageeffadhu Jawaar mee amma wanni inni godhu jiru eega as deebi'ee dhugaa Oromoo poosti godhu eegalirraa Oromoon biyya san keessatti ajjeefamu jirtu tokko poosti godha kun kijibaa miti. Qaala'insi jireenyaa dachaan dabalee hojjettoonni mootummaa warri roga fayyaatiin jirus roga qonnaatiin jirus roga barsiisummaatiin jirus hundi isaanii jireenya dadhaban jee waan ummanni dhugaa jirtutti erge poosti godhu jira. Jawaar bar qawwee qabatee waan biraa waan godhen qabu bar adeero dhugumata namaa dubbattaaf isa arrabsan dhugumata maaliif ol baaftee dubbatta nama dhageetii qabu public figure namni kun nama hawaasni hedduun isa jaalatu maaliif dubbatta afaan isa qabnaaf lolu jiran malee waan biraa godheetiif miti wanni Jawaar dulu jiraniifis yookaan wanni Jawaar godhu jiru tun osoo wanni Jawaar godhu jirtu soba taate ummanni Oromootu Even Khadire maal gootini beeyta dhiyoo tana nama Khadire tokko nama aangoo qabu tokko wajji wasuma qofalluuti awoon anje adeeru nuti bilbila lama qabnaan anje bilbila tokko ifiif kaafnee Jawaaritti erginaanii je bilbila tokko mootummarraa waa nyaannu kanaani maqaa mootummarraa waa nyaannu kanaani ittiin waa hunda waan gaggaarii tarsiimoo gaggaarii jennee waa gaggabaafnee gizee mindaa keenya gee hajiraachuun hungeenya kanaaf fudhannaa je yoo dandeeysan qoonqoo nu gargaaraa jeeti wallahi nama rara namni sun akkana naan jenna qofalchise sii galee amma laal Oromoo akkana keessa jirtu Oromoo dhugaan akkana keessa jirtu maallaqa fudha bizinesa dhugaatiitiif wanta gootee Oromoo qaamsitu kanidha dhugaa hedduu nama kanfachiisa kabira namni keenya ni beekaa moo ati hanga feete jechuun bara anumaa fi dabalatee warra kan hin dubbanne waa dhageeffatu hasbachuu sodaatee caajee waa lu hedduu jira nama miidiyaa kanarratti hin dubbanne lafarratti ummanni miidiyaa miti beeka ummanni lafarra jira waa keessa jiru yaa rabbi quba ol qabee waa mootummaan kun isaan godhu jiru ati hafeete fudhattee isaanii dho'isitus hanga feete irra duultus dhugaa qabate wajjumaan jira dormis waa takka godhuun qabsoo Oromoo warra hidha jirus warra ijoolleen eega isaan dhumuu eegalan jeesu jiran ijoolleen jarroo biratti taa'u jirti hidhannoos warri duraan zoonii lixaatii fi kibba keessa jiru dacha mallattee wal ga'u jira nageenii bakka utaa dhabamee ifiifuu mana jijjiirachaati hanga bishooftutti hanga waajjira jalaatti hanga bishooftutti illaan ta'u jira nagee osoo nama sammuu qabu taanu warri gubbaatti kennan hore nama torba kan isaan filantu gubbaatti kennee
waan godhaniin godhaniif ummanni caljee hara gorudha hojjettoonni mootu uree keessa jiru nama dhugaa kaan niidhan kaan ajjeesan jiraachuu dadhabaniiti hafuura kara keenyaan akka baataniif nuti taasisanii nu koflansii galee waan akka godhuu hin danda'an ukkaamsuus hin danda'an jawaaris dhumaa godhuu hin danda'an jawaar ani alisa irra ture dadhabe tila abiyyi shayxaanchitti guddaan sunu ajjeesu waaddu ture rabbiin jalaa baase si galee kanaaf hin danda'an dhugaa oromoo tanaatu beeka si baafti waaddu keessaa si baasaa kanaaf bakka hundatu namni dhugaa kaniin kuma shantan nama hijibu deemu ganna itteetuma dura kut si galee ammoo wanni guddaan ummata akka oromootti irra dalagamu jiru waan isaan dhoysan asirra haasaanii mana babbareedaa makiinaa ta'anii jireenya babbareedaa wanni jaanii ummata banii kanaa miti namni isaan isin jiru dhaloonni amma ibbeek lafarratti jechuudha oromoo lafarratti wanni ta'u jirtu waan dhoysaatii miti kanaafuu inuma tana wanni siyaachisu jiru jechuudha namni dhugaa qabu ni beeka hawaasa lafti guyya guyyaan jina fudhattee waan isaan godhu qaama mootummaatii wajji waajji taphattee waan isaan guutuu yoo laalte dhiphiin ifiifuu sodaattee fincaantee dhumaan falmachuu jirti ijibbaata dhumaa wanni amma isaan keessaa fi akka iyyaniifis dhiiroo gurbaan kun dandeettii addaa qaba ummata nurraasa karaa nuti karaa waajjira keenya seeneeti nuti duraan lola ummataa kaa isin kaasu kana eegu jirra amma inni kun hojjettoota seeneeti ogeeyyii fayyaatiin karaa adda addaatiin tarsiimoo qabsoo nuti jira niin fitadha karaa namaaf kenni tarsiimoo qabsoo nu jijjiire tarsiimoo qabsoo nu jijjiire gurbaan kun ni dadhabnee karaa harkaa baanuu dhabne janiiti ifirra fincaanu jiran adeero sii galte kanaaf dhugaan ummata wallaggaa akkasitti buqqisaa turan ummata harargee kaa asii baqatee ati yoo beeytanii beeyta ilubbaa boraa keessa wallagga keessa hangar guttinitti lafatana keessa deemaatiin ture sirrittiin beeka achirratti ilmaan oromoo ummata wallaggaa qofaa miti ummata harargee kachi buqqe kachi dhume kafixaa turan ummata gujii keessa saan jaan ijoollee oromoo akkasii garaa baqasanii ajjeesaa turan hanga kaleessa ijoollee rashanan tana ummata diroon hin fitan ummata darraa keessa dhabamsisan kana hunda dhugaa oromoo tana dho'isuu feeti beektaa bilisiginaa kana yoo dubbatte nama kana dubbatuuf nama wanta dubbatuuf dhiisee warra isii faarsu immoo mindaa peroola malee mallatteessitee ijoollee nuti beenu peroola malee mallatteessitee mindaa osoo waa takka mallatteessine peroola malee maallaqa mindaa kenniteefiti raayyaa miidiyaa itti ijaarte hijiba raayyaa miidiyaa isaanii hundi harkaa dhaamee waan dhumeef amma poostuma joowar takkaan yookaan dhugaa joowar tokko maxxansuuni raayyaa miidiyaa isaanii hundi harkaa harcee dhume joowar lola siyaasaa lola miidiyaa itti beeka dhugaa dubbachuuf kanaaf jala hanga gubbaatti ijibbaata dhumaa waan falmatu jirtuufi udaantee firra fincaantee akkana godhatti irra laaliin isaan ammoo amma yoo laalte amma tiimii kubbaa miilaa keessatti yoo laalte amma taphataa tokko bar kaabeenchi irra jiru kaaftee haareen jijjiirtaami jaramma itti fayyadamu jiran kana warra diyaasporaa amma itti fayyadamu jiran kana mee yoo siyaasuma kuftee tan ol kaaftan jaaniiti waa godhanii fi as harkifatanii bakka buusuudhaaf warra laafate humna laafate tana ooyifna jaaniiti hin danda'an lafarra jirti jechuudha haadha hiyyeeyyaatu ilmaan oromoo habaratee hojii dhabee hojiimaa baratee waggaa 17 waggaa 20 barateeti arraan tana waan nyaatu dhabee si kadhata obboleessa kiyya baratee kadhata si galee carraa hojii dhabanii adda addaatti osoo wanta ta'u isaanii fi biiroodhaatti wal muddu faayidaa adda addaa ijaarrattee uummata saamikka daldallikka moo amma kun hin jiru hin dandeenye nama dhugaa qabu dhiiruma wanni yaadu takka hin jirtu ati inni godhuu qabu dhugaa oromoo qofa waan lafarra jiru haqaan dubbachuu uummanni immoo inni dhugaa dubbataa eenyu haqarra jira yoo yeroo isaatti ni beeku sirri beeka jechuudha kanaaf jabaa ulfaadhuun siin jaa galatoomee galatoomee obboleessa kiyya hedduu galatoomii jabaadhaa bakka jirtanii jabaadhaa dhugaarra cichaa sabummaarratti cichaa wanna nu barbaachisu haala duula nurratti baname dhaloota gartee waggaa 100 Biraanuu Naggaa ministeera barnootaatiin kaan ammoo Abiyyi Ahmad hooggantoota amma jiru nurratti bane kana Oromoon quba qabaadhaa jechuu barbaadeeti. Asumaan kiyyaa dadar ni jirta ergadhume boo waan addatti isin goonee fi waan addatti mootummaan isinii godhe isin gaafannaa. Shafi ni jirta Shafi okay namni biraa
Okay. Mee ergadhu kiyyaata daramma. Yoo ergattee ergadhu. Asumaan marii araaraa irratti marii araaraa biyyoolessaa jechuun waa'ee biyyaa irratti har'a namoota hedduudha agarra marii ka sodaatu. Marii jechuun isaaniif hin galle. Marii jechuun nama wal dhaba qabu, nama yaada garaagaraa qabuutu waan waliin qabu irratti wal mari'ata. Waa'ee mariitiis jara kanaaf hin galle. Marii san irratti injifannoota Oromoon harkatte hedduutu jira. Aboo nama erga Abdulakim Yusuf mee ergadhu mee haa ta'u ergadhu mee yaada ati qabdu hin beeyne ergadhu kottu ergadhu. Mee amma ergadhu si galchuudhaafis yaale hin dandeenye. Hin dandeenye gaa'ee. Yoo ergattan bareedaadha. Kanaafi mariin sodaatamuu hin qabu. Faannoo wajji mari'atte jechuun faannoo galte jechuu miti. Sitti lallabanii akkasi godhanii. Ummata miskiina kanaatu na rifachiisa beeyta. Dhuguma rabbii dubbachuuf ummata miskiina kanaatiitu na rifachiisa. Ummata caffeerraa misfaan itti taphatan kana. Wallaahi. Mari'atte jechuun faannoo galtee faannoo goolliste jechuu miti. Dhuguma rabbitti miskiina. Ani nama ergate na biraan arku garuu I don't know. Seenaa Oromoo Jabbaa isaan ol ba'uu hin dandeenye siis ol harkisuu hin dandeenye. Mee sitti ergee ilaale amma. Abdulakim sitti ol harkisee sit dhufe. Hoo hedduu ergachuu jirta. Hin dandeenye gaa kana achi. Sitti dhufee jiraan saasabti godhadhu gaa. Namni biraa ol ni baati ol hin baatu. Hedduu si yaalee si dadhabee. Hoo kanaafi caffeeraamis gochi isin yaadni isin yaaddan hammeenyi guddaan hangas gahu Jawaar irratti yaaddan je'ee yaadeen beeku. Mootummaa wajjin shira san keessa galaa caffeen je'ee yaadeen beeku. Caffeeraamisiitu marii ajjechaa Jawaar irratti argamaa je'ee yaadeen beeku. Jamaal Aliitii fi caffeeraamisii Jawaar ajjeesuudhaaf mari'ata je'ee tasuma yaadeen beeku. Tasuma. Waan isin dubbattan yaada keessan wanti hundinuu dhagahamee jira obboleeyyan kiyya. Jawaar isinii miti wayyaanee nu ajjeesuu hin dandeenye. Yoo qaniin isaa geesse immoo isiniin alattuu ni du'a. Isinii galeeme. Jawaar ifin eegu
Juwaar naman diinoonfatu. Juwaar itti dhalaayinee ajjeefnaa. Waa'ee Juwaar nurra dhiisaa yeroo jettan amsoosaan hedduun gadde caffee raammes. Caffee raammes sadarkaa sanitti yaaduu isaa marii akkasii keessatti dhuguma diinummaa dila kana Juwaariif Juwaar kun saba maal godhe caffee maal godhe waan jedhu hedduu na gaddisiise jechuudha. Akkasitti yaaduun keessan baay'ee na gaddisiisa caffee. Dhuguma rabbitti Juwaar ajjeesuudhaaf hirmaattanii yaadota san kennitan jedhee yaadeen beeku. Siifi Jamaal Aliyyee. Okay, waraana turtan jaamtanii filatamtanii isin lamaan waraana abaa'oo turtanii ja'aniiti isin filatanii Siifi Jamaal Ali. So, caffee haalli kunis adeemsi kunis sin baasu. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Juwaar Mahammad yaadaan mormi, arrabsi, yoo feete xiqqeessi, yaada isaatiin mormi. Ajjeechaa Juwaar Mahammad marii ajjeechaa Juwaar Mahammadiif qophoo'ite irratti fixanii walii ni laallaa. Bagaan kufees bagaan ka'ees isaanii bonni dhahe. Bagaan ka'ableen na fiigus kacitaan na fiigus addaan baree je isaanii. Isaanii bonni kufe akkas jedhe. Sadarkaa kanatti caffee yaadaa ajjeechaa Juwaar Mahammadiif mari'ataa. Juwaar Mahammad ifin eegu, Juwaar Mahammad naman diinoonfatu, yoo dubbisuu barbaadeen dhaynee numa dubbisnaa osuma akkatti arrabsinuuti, yoo itti barreessinees nuuf deebisaa, waa'ee ajjeechaa isaatiif nurra dhiisaa jettanii fudhachuun keessan baay'een gadde. Dhuguma rabbitti baay'ee na gaddisiise. Sadarkaa kanatti deemtan je'ee hin eenye. Ammas Juwaar Mahammad yoo caffeen ajjeeses maammeen Juwaar Mahammad rabbii ajjeesee jedhee nama fudhatu garuu hin dandeessanii. Yoo rabbiin ajjeesuu barbaade Juwaar Mahammad isin durattis ni ajjeesa. Bakka hedduudhaa bahee dhufee diinummaa kana ammoo diinummaa honga hin qabne diinummaa kana Siifi Jamaal Ali Ameerikuma haa dhufu yoo Ameerikaa dhufe nuu dhiisaa jechuun isaa amsoosaadha. Hedduun gadda akkasitti yaaduu keessa. Gurbaan kun diinaa miti. Kanaaf jara keenya siyaasaadhaan waan feetan godhaa, siyaasaan waan feetan ja'a. Akkanatti yaaduun kun ammoo ilaalcha akkanaa qabaachuun waan hedduu Oromummaa keessan haawu nama biraarraa yoon dhageenye nan gaddisiisu. Caffee fi Jamaal Aliirraa akkamittiin dhagaa? Haawu akkamitti marii ajjeechaa Juwaar Mahammad irratti moo boyyoo xiqqaate Oromoodhaaf waan godhe malee bar wanna biraan qabu bar. Haawu caffeefaadhaan moo shit. Baga walgarree kanaaf dhuguma rabbii dubbachuudhaaf wantoonni deemaa jiru gaarii miti hin dandeessanii. Isiniif hin milkaa'u. Wayyaaneen ni dadhabdee. Abiyyi biyyattis ni dadhabee. Ammoo asitti isiniin no never. Isiniif hin milkaa'u. Never ever isiniif hin milkaa'u. Never itti salphattan, itti qaanyoytan. Oromoo alanfatee isin tufu. Never.
Jawaar ajjeefna jettanii marii Jawaar irratti hirmaattaa caffee. Caffee fi Jamaal Ali. How? Jawaar ifin eegu. Jawaar gartee diinuu Oromoo diinatti hin qabatu. Yoo itti barreessinuus ammumaa nuuf deebisaa. Nu diinoofatu ifirraa nun eegu. How? Akkamitti akkanatti yaadda caffee ajjechaadhaaf moo? Maal si godhe gurbaan kun? Nama Oromooti yar. Nama Oromooti yar caffee. Oromoodhaaf waan godhe malee waan Oromoo godhe hin qabu. Akkamitti? How? Marii kanarratti akkamitti argam? Maaliif isin filatamtan? Ijoolleen Harargeedha. Ameerikaa bakka buutanii si fi Jamaal Ali. Maaliif? Maaliif? Really? Wan kana? Sorry. Hedduu gaddinaa. By the way, boruus du'uu danda'a. Ati immoo isa dura du'uu dandeessa. You don't know. Lubbuun harka Rabbii jirti. Akka gachiiftee hafuu dandeessa. Du'a ilma sabaa tiif hawwuun keessan baay'ee na gaddisiisa. Shit. Wasakha. Gaangistaraa'uun hin barbaachisu. Jecha caffee raammise kun. Gaangistaraa'uun hin barbaachisu. Nuyi naman diinoonfatu. Abaartees abaaruu baattees itti barreessinus nu jalaa kaasaa. Dhiirti isinii wajjin teessee iccitii kana gabbaaste. Isinii wajjin teessee never ever siif hin milkaa'u. Siyaasaadhaan mormi Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed Abiyyi obboleessa kiyya Israa'el immoo maal jettaniin hokkee nama keessaa baasu. Israa'el saahiba godhatee harka Jawaar Mohaammed Rabbii baase. Ka saahibummaa gartee warra hokkee namaa fuudhu sanii wajjin Abiyyi Ahmad saahiba godhatee harka Rabbiin baase. Ilaalchi akkasii, yaadni akkasii, karasitti yaaduun, marii akkasii irratti argamuun maaliif jiruu tamiif? Siyaasaadhaaf moo? Siyaasaaf moo? Fuck. Shit. Never. Kuni hin abjootina. Wallahi hin abjootina. Yoof isin ajjeessanis isin hin ajjeesne Jawaar qani isaatu gaha. Hin abjootina. Ijoolleen Harargee gocha hamaa kana keessatti mari'achuu keessaniif baga argamtan argamuun keessaniif ammoo isin lameen fudhatanii yeroo gabbaatan hedduu na gaddisiisa. Maraafuu galatooma isiniif hin milkaa'u baga walgarree edaanuu akkanatti yaaddanii hokkee teessan bilisa baasuu malee dhimma sabaa akkan dursine adda bilisa baasaa hokkee teessaniitiif akka jiraattan adda bilisa baasaa hokkee teessaniitiif hokkee nama biraa ukkaamsuuf akka jiraattan wanni kun hin ta'u. Dhugaa Rabbii hedduun gaddee wallaahi. Maaliif isin tahaadha malee yaada haarawaa miti. Jawaar Mohaammed ajjeesuudhaaf karoorfatamuun, itti yaaduun, maallaqaan, hissiidhaan, teeroristii jechuun is not first time. Yeroo jalqabaatii miti. Garuu caffee raammisii fi Jamaal Aliitiin ta'uu marii tanarratti argamuudhaan na gaddisiise. Akkamitti akkana yaaddanii na gaddisiise malee ajjechaa Jawaariif yaalamuun more than dhibbaa ol yaalamee jira. Dhibbaa ol kumaa ol Jawaar irratti yaalamee jira.
hin danda'amu. Kanaaf hedduu galatooma maraafuu bulleen laallaa. Humaa takka akka godhuu hin dandeenyeef akka fiduu hin dandeenyeef manguddoo Oromoodhaa karaa maallaqaatiin ammoo akkamiin qindeessitanii kame okay ni laalla maraafuu waliin laalla. Jawaar dura immoo nu ajjeeftaniiti isa ajjeestan tana fitti hima. Oromoo miliyeenaan ajjeeftanii san ifitti himaa jala muraa ifitti himaa maraafuu galatoomaa ulfaadha. Nagaan turaa jara keenya wanti abiyyiin Oromoo facaasuu malee Oromoof godhen jiru. Abiyyiin beekaa Oromoo ni nyaataa, jajjabaa Oromoo ni nyaataa, hayyoota Oromoo ni nyaataa, dhaabbilee Oromoo ni nyaataa, barattoota Oromoo, jenereeshina Oromoo dhaloota ol deemu Biraanuu Naggaatiin Oromoon dhabamsiisaa jira. Sinigaleemi? Waggaa dhibbaaf akka Oromoon hin daddamanne barnoota irratti Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa godhee diina Oromoo guddaa Oromoo dhabamsiisuu irratti hojjechaa jira. Namoonni dogongoraanis ta'ee yookaan wallaalaan Abiyyi Ahmad wajjin Oromoo irratti duultu Abiyyi Ahmad jaalatee kara Oromoon dhufne faannoo wajji wallolee faannoon ifirraa ariitee Oromoo dhufe Isaayyaas ifirraa ari'ee kara Oromoo dhufe Tigreen ariinaan kara Oromoo dhufe jaalatee Oromootti hin dhufne jireenya isaa keessatti Oromoof guyyaa takka hojjeteen beeku paartiilee Oromoo keessa hojjeteen beeku sabboonummaa Oromoo dhimma Oromummaan qabu federaala irra ture federaalatti dayinnatii keessa ture Oromoo gataa fixaa ture Oromoo nyaachaa ture dayinnatii keessatti jechuudha. Oromoo dhabamsiiseeti akkasi beekame. Kanaafuu Abiyyi Ahmad filattanii Jawaar Mohammad balaaleffachuun waan hin taane diinummaa Oromoo dhabamsiisuudha. Namoonni kun ammoo ajjeechaaf wantoota garaagaraatiif kadhachaa jiranii maraafuu ni laallaa bubbulleen laallaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa isiniin jenna. Nagaan tura hanga walitti dachaanutti. Namoota baay'ee galchuu hin dandeenye galatooma.